السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني وردفتوني ورمتتي يوتيوب جرى جرتو سنين جتشا مال قبتي رفتي الرأيو جدا أنا ونين قبتي رفي أبسشا حمزة عاشتي في ماكي قبتي رفي غراغرما قدا جرو جتشودا غراغرما جرو مالي وجدتني garaagarummaan uummata Harargeetii fi uummata Sikkoo Mandoo jidduu jiru jechuudha. Innis maali yoo jettan dhugaa dubbachuu fi Aashittilleen intala Sikkoo Mandooti warra Baaleeti. Baaleerraa kaatee Harargeetti heerumtee jechuudha. Kan biraa immoo shamarran Arsiituun hedduutu Harargeetti heerume. Naafi jaartii Kadiir Sumayyaa Tasfaayee meetanuma miidiyaarraa tanaa fudhannu talafaa tana dhiisa. Talafarraa tana numa dhiisa. Uummanni Harargee kun haga isaan argitanii negatiivii ta'an jechuudha. Hanga isaan negatiivii ta'anirraa maali yoo jettanii dhugaa dubbachuuf uummanni Arsii kun hedduu haa galatoomanii nama safuu qabuudha, nama waaqaanfatudha jechuudha. Osoo aaraniyyuu jechuudha, osoo jibbaniyyuu jechuudha. Ol bayanii akka hooleeyyii amman tana asirraa lallabaa ooltu tan argitanii akkanatti lallaban jechuudha. Uummanni Arsii kun maashaallah tabaarakallah. Wallaahi hiccitii garatti qabatan jechuudha. Yoo waan birallee dhaban yoo dhuguma amma heerumuu shamarran kana Harargeetti heerumanii guyyoo isaan Arsillee jechuudha. Ol bayanii akka isaanii kanatti hin haqqisan jechuudha. Hin obsan. hin callisan maal godharree hireen qooda rabbiiti haa ta'u osoo aaranillee ni callisanii jechuudha. Uummanni Harargee mee dhalaan isaaniitu yoo talafarraa taate malee dhalaan miidiyaa kanarraa kutaa biratti heerumte makima takkitti arganii biraa hin agarre. Kutaan biraa nagaumaa beekaa kutaa biraati namni kutaa biraa hin heerumne jechuu kiyyaa miti. Asliin intala Jimma fuudhe ijoolleen Jimmaa asliin gabbee gizee meeqa akkatti arrabaan mutuuti isaan godhu kana ijoolleen Jimmaa dhufte jaartii Aslii tana gizee takka garuu irra duulanii turanii akkatti daangaan dabarre jechuudha akka ijoollee Harargee kanatti. AB maakii kaan qotanii ol baasanii dhugaa dubbachuuf namni AB hin qabne hin jiru. AB walii namni waliif sattara. AB walii namni wal sattara. Maakii jaartii Kadiir tana gaafa isii fi Kadiir wal lolan ijoolleen Arsiitun dhugaadha haga tokko ijoolleen takka barreeffamaan gadi ba'ee garuu namnummaan silaa xiqqishu. Miidiyaa kanarratti viidiyoon dhufee akka ijoolleen Harargee amman tana maakii matana dhabamsiisu. Gabaabbina nama hundinuyyuu kan inni ofiif hojjatan jiru uumaa rabbiiti baga gabaabbatte maaltu nama galche. Gabaabbatte janii lallabanii callisan. Ammas garagalan. Ibsisha amma Aashitti wal agarra jee. Yoo wal agarra jee abbaan dhimmaa Hamzaan hin jira jaartii fi Hamzaan irraa dubbatu isaan maaltu iyyisiisa. Hooleeyyiin hoolaa jala tetteessee iyyitutun jechuudha ijoolleen tun irra guddaa warra Suudii tana keessaa hoolaa eegu. Hooleeyyiin malaasammuun isii akkuma hoolaa san taatee agabbaatee asirraa lallabdi jechuudha. Jaalibsaan sun faanti. Namni uumaaf fedhillee yoo ta'e qaanfatuu qaba. Dhugaa dubbachuuf guyya tokko ijoolleen Arsii gabbaate naafi maaliif Harargee heerumte jettee hin dubbanne. Sumayyaa Tasfaayee maaliif Harargee heerumte jettee hin dubbanne. Aashitti maaliif Harargee heerumte jedhanii irratti hin duullee jechuudha. Gaafa isaan geemii qabanii dhugaa dubbachuuf ijoolleen Arsii lakkoofsa tokkoffaarratti namni ijoollee tana bira dhaabbatu maakii naafii bira dhaabbatee ijoollee Arsiiti jechuudha. Maashaallah haa galatooman. Yoo isiin miidhamtillee maa miidhamte jedhanii lolan malee amma osoo ijoolleen Harargee osoo ammarra ibsishaan maakii miikee maakii arrabaa fi hirkeen wal'anii ibsishaa fi maakii walitti bu'anii maal jedhaniin dawaa isiiti baga akkasii akkana jedhan jechuudha. Intalti tun teenyaa intalti tun keessaa dhalattee intalti tun dhiiga keenyaa bar dhugaadha isiin dhiiga Oromoo hundaati haa ta'u tiyyaa fi teenyaan garagara. Isiin tun intala Harargeeti. Garuu alhamdulillah baganiin Harargeen ta'in baganiin Arsii ta'e Arsii warra argitee yoo rakkattes yoo sitti toltes yoo argitee immoo sitti baddes yoo waan isaan jibban ati daladdes si obsan jechuudha. Maaliif eebbii jalatti qotanii ijoollee Harargeetti heerumte tana baasuuf hin rakkatin ijoolleen Arsii warri Sikkoo Mandoo kun. Aashittii fi Hamza irratti namni duulee jira. Maaliif Aashittiin Hamzatti heerumte jee ijoolleen maan Arsii gabbaatee Aashitti irratti duulte
eebii ashitti barbaadanii qotanii namni eebii ashitti baasee jira hin jiru jechuudha. Maakii footooshooppii meeqa hojjetanii dhugaanuu yoo qabaatte silaa dhossuu qaban malee gabbaasuu hin qaban ture. Dhuguma nama qaanfachiisa uummanni kun. Dalagaan qabaniin jaabaran yeroo akkatti asirratti dhufanii eebii namaa qotan kana dhugaa dubbachuuf dalaguma hin qabanii hin jaabara. Amma ibsishaan kadhee galgala liivii dhufee irraa dubbatee ture. Dhugaa dubbachuuf namni akkanatti dalagaa walii baasuuf maaliif barbaachise? Dhugaa dubbachuuf dhugaadha dhalaan Harargeetii fi dhalaan Arsii dachee fi samiidha. Maakilleen gabbaatee deebii isaanii deebisuu hin qabdu turte. Xayyaaraniin akkana ta'ee of dhaaduu hin qabdu turte. Silaa calliftee irra kabajaa qabdi. Silaa calliftee irra darajaan isii ol fuudhama. Amma garuu calliftee jirti. Amma calliftee jirti gaaf duraa xalxal jettee isilleen hin ho'ifatte jechuu gaafa duraa san deebii deebisuun. Maaltu deebii deebisuun barbaachise? Xayyaaraan fuudhamullee isiin hin eegalamne isilleen gawan uummata Harargee sun isima keessa jira beeka. Osoo intala jabduu taate intala kormittii taate gabbaatee hooleeyyii tanaaf deebiin deebiftuu jechuudha. Ani xayyaaraan akkas ta'ee duutuun xiyyaa'u isin caalti du'an eenyu caalu. Namni isilleen akkas jechuun qabdu turte silaala qixx jettee cal jette irra dassi ja'a. Garuu isilleen samiin dangoone haa ta'u isiin samiin dallee godhuu baatte isiin dhalaadha. Isiin intala dhalaati irra hin laalamu. Warri dhiiratu hin beeku dhalaan maal jenna ree? Warri dhiiratu hin beeku shamarran isaaniitiin maal jenna? Shamarran isaanii dhugaa dubbachuufi negatiifiidha. Maal dhuguma walitti himnaami hin agarra lafallee irratti qaamalleen shoforoodha. Shamarran isaanii faayidaan qabdu bultiif hin taatu. Wal jaalatanii wal fuudhanii alhamdulillah rabbi wajjin umrii dheeressu malee shamarran bultii taatu shamarran Arsiiti. Maashaallah tabaarakallah. Rabbiin nuuf haa heddummeessu. Amala shamarran Arsii kanallee rabbi irratti haadeessu. Shamarran sikkoo mandoo kuni waan itti hafe tokko hin qabu jechuudha. Naamusa qabanii bultii fi hin jabeeffatanii arraban dheeratanii jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya wanni immoo ammantana uummanni oofaa jiru waan fokkataadha. Mungkin haga bultiin makii diigamtutti isaan galuu nedanii jala. Haga bultiin makii diigamtutti haga ibsisaa fi makiin addaan bayan takkaa fi qabsaa'uu hedanii. Makiin bara makiin hoggaa meeqa miidiyaa kanarra turte warri yoo jaallattanii kaloltanillee taate eessa turtarree? Hireen qooda rabbiitii jeebsisaan ibsisaan hireen qooda rabbiitii rabbiin abbaa fedhii waliif qooda jaaladhee filadhee itti seenee gabaabbina isii maaltu isin galchee isiniin jechaa jira. Gabaabbinaa fi dheerachuu immoo wallaahi ansanii miti ka gabaabbachuu isii maafi mushkilaa namni hundinuuyyuu uuma ofiif hin tolchine rabbitu uume. Uumaa rabbii wanni nama galchu tokko hin jiru jechuudha. Alhamdulillah. Immoo dhugaa dubbachuuf haga feete bareeddee uumamteef haga feete fokkattee uumamteef bareedan kun ani ganaa hin fokkadhu ani ganaa rakkoon addaan irraan dhufu haaluma kanaanin itti fufee haga addunyaa kanarra jiraadhaa jechuun hin danda'amu. Maaliif jennaani ayyaantuu santan bara dabre mucayyoo bareeddu abbaan manaa isii asiidiitti naqee fuula isii san akkas godhe. Fuula isii bareedaa san dhabdee garuu alhamdulillah lubbuun hin jirti ilmaan isirra har'a akkasitti fuulli isii sun akkas ta'ee jechuudha. Mucayyoon sun bareedduu tana. Mee waan rabbiin kun nurraa taa'uun akkasitti haadaallu. Mucaa warra Jimmaa ka'a. Nan dalagadha jee biyya kana keessatti miilli tokko irraa murame miila tokkoon biyya ofitti galee jechuudha. Haadhaan wanni nuti itti jiraataa jiru tuni qabeenya keenya osoo hin taane qabeenya rabbiin nu bira kaa'ee jechuudha. Rabbiin guyyaa fedhee nurraa fuudhuu danda'a. Kanaafiyyuu immoo qabeenya abbaa tokkooti har'a ija lamaan laallaa borumoon kinichitu lamaan dhabamuu dandeessa. Har'a miila lamaan deemnaa boru miilli lamaan kun tokko dhabamuu danda'a yookaan hundi dhabamuu danda'a. Kuni waan harka rabbii jiru kuni waan nuti beeknu miti. Kanaafiyyuu uumaa rabbiitiin namni argitee nama hamilee namaa cabsuun hin barbaachisu. Hamilee walii cabsuun akka shari'aatti illee dhorgaadha.
waan rabbiin argitee dalagaa nuun jedhiifni waan biraa jalaa halkanii guyyaa xaaraa buluun faayidaa hin qabdu. Warra yuutuubaroota argitanii namarraa shaqqalatu. Akka keenyaa kanaaf ajandaa uumuu ta'a malee wanni fiddanii fi wanni hir'iftanii fi wanni dabaltanii illee akka hin jirre jechuudha. Warri namarratti tuultan asumaan hubadhaa, asumaan baradhaa. Ibsishaa fi maakiin bara bultii ittiin ijaaran kana bara gaarii isaaniif haa godhu.